Akkas jechuudha. Mana waan ergaa dabarsu tokko yoo hin qabu kun baay'isa. Waa tokko ergaa dabarsu yoo hin qabu. Kana yoo dhiisnee ma yoo dabarre wayya malee kana. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel boonsaa addisoo guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoon yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo beelii banaa gochuu isin dagatina. Viidiyoo har'aa keessattis wantoota barsiisoo ta'anii kan nama qajeelchan kan nama bashannansiisanii fi waa irraa baranna jennee kan yaadnu isiniif finnee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatiin waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Dhageessa yoo ta'es viidiyoo kana laayik gochuudhaan nu waliin ta'a isiniin jenna. Jalqaba irratti ergaa faarfataa Solomoon irraatii darbee isiniif dhiyeessina. Gidduu kana Solomoon Alemuu Maltu Mudate. Ergaa faarfataa Solomoon Alemuu irraatii darbee akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Taateen kunis taatee gidduu kana isa mudatedha. Waa irraa barattu jennee waayyaan nu fida. Haga xumuraatti nu waliin ta'a. Amantoonni keenya warra maqaa sooliidhaan daldalaa jiran kana irraati of eeggannoo taasisaa jira. Obboloota koo jaallatamoo bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo hundumaa keessaniif haa baay'eetu jecha. Firoottan koo ani obboleessi keessan gochoonni akkasii kun duraan hedduu namoota burjaajisaa akka turanii isin beeksisee akkan turan yaadattu jedhee naman. Ammas immoo gochi jal'inaa raawwatamuu kan itti fufee akka jiru karaa keessaa deebiinatti ergamnaan isiniif maxxansuuf murteessee jira sool. Warreen amma argitan kun akka fakkeenyaatti isiniif haa ta'uufan maxxanse malee kanneen safuu keenya hawaasaa keenya cabsanii fi gocha fokkisaa ta'an karaa akkaawuntii sobaa FB, WhatsApp, Telegiraamii hojjetaman suuraaf barreeffaman kan lakkoofsa hin qabnetu naaf ergamaa oolu. Keessumaa gochi kunis deddeebiin kan irratti raawwatu obboloota keenya dubaraa biyya bakkee fi biyya keessaa jiran irrattidha. Kanas kan godhan haxxummaa guddaa fi sababaan gooyyomsaniiti. Fakkeenyaaf waaqayyotu natti dubbate waan ta'eef gaa'elasi waliin dhaabbadha jechuudhaan faarfannaa hojjechaan jira maallaqaan na gargaare jechuu fi kan kana fakkaatan gochuudhaan dafqa namootaatti taphachaa jiru. Yeroo gooyyomsaa kana raawwatan immoo akka irratti hin dammaqamnetti maloota nama amansiisuu danda'an fayyadamanii haasaa isaanii qindeeffataniitti dhiyaatu. Warreen kaan immoo itti yaadanii maqa balleessii akka isaaniif mijatutti isatu akkas godhaa isatu akkas jedha akka jedhamuuf jechoota jibbisiisoo suurota jibbisiisoo viidiyoo garaagaraa obboloota shamarraniitti erguudhaan waan dabaa gurguddaa hojjechaa jiru. Mee namootni wanta kana gootan bu'aan isin jal'ina kanarraa argattan maalidha? Garaan keessan gammadaadha. Gaafa kana raawwattan booruu keessaniif hoo isiniif tolaare isa kana isinumaa fannisa. Egaa obboloota koo kana isiniif maxxansuuf yaadeef namoonni gocha sobaa ta'uu hubatan akkuma jiran namoonni gochichi dhugaa itti fakkaatee mul'atu yeroo isaan waliif daddabarsan haasaan waan argifani. Kanaaf ammallee hundi keessan irraa naaf of eeggadha jechuun dhaamsa koo isa cimaadha. Obboloonni koo kanarratti dammaqtanii karaa keessan biraan gahaa turtan namoota kana saaxiltan waaqayyoo isin haa eebbisuu jedha Sol. Warreen gocha kana gootan immoo waaqayyoo isiniif haa dhiisuu isinis haa eebbisuu jedhee ergaa isaa dabarfatee jira. Egaani mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irratti hadheessituun obbolootaa yeroo siroo hundumaayyuu sa'aatii 24 obboloota hadheessuudhaa fi yeroo hundumaa isaa irratti hojjetaa jira. Garuu immoo obboloonni dhiiga Kiristoositti amanuudhaan hamma dabarsanii lubbuu isaanii kennaniitiyyuu isaan hadheessuu kanaa ni mo'uu jedha. Egaa seexanni ofuma isaa qofaan miti kan inni nama hadheessu. Karaa nama hadheessuu danda'a. Nama keenya ofuma keenyayyuu akka nuti of hadheessinu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf hojii hadheessaa seexanaa kanatti dammaqnee yookaan madaqnee Kiristoositti qabnee jireenya keenyaa akka warra ifaatti deddeebi'uun akka nurra jiraatu baruu qabna jechuudha. Kanaaf hojiin seexanaa yeroo hundumaayyuu obboloota hadheessuudha. Dhiiga Kiristoositti yoo amanne garuu immoo naa jechuudha.
waaqayyo sunu eega dabarseetti nu laatu. Ergaa kanarraatii waa hubattu jedhee yaada. Reebee seexan namaa nu dhiisa. Dadhabama nu dhiisa. Wow. Ya seetana achinarraa fagaadhu ya seetana achinarraa fagaadhu maqaa gooftaa Iyyesuusiin gubadhu ifatami waaqayyo san ifatu ifatami waaqayyo san ifatu ibiddi namne sirratti qabatu. Seexana waaqayyo isaa ifatu baay'ee dhugaa. Seexana waaqayyo isaa ifatu. Ifadhaa yoo ifatan malee seexanii nafatamu ifadhaa. Hin tuffatamu tuffiidhaan seexanni minniifamu jechuudha bira hin darbamu. Sinto kennan tuquun isin hojjetu. Ifadhaa ofirraati maqaa waaqayyo waama. Kanaan achi ani sinto kunan tuqinii hin hojjetu seexana tuffachuun hin hojjetu. Yoo isin akkas gootanii seexanni ijaa isin baafataa jechuudha. Kanaafi akkuma armee keenya kanaa seetana achinarraa fagaadhu maqaa gooftaa Iyyesuusiin gubadhu ifatami waaqayyo isaa ifatu ibiddi namne sirratti qabatu 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 ibiddi namne sirratti qabatu. Ya seetana ati toliin hojjettu ya seetana ati toliin hojjettu ya seetana achinarraa fagaadhu maqaa gooftaa Iyyesuusiin gubadhu ifatami waaqayyo isaa ifatu ibiddi namne sirratti qabatu ibiddi namne sirratti qabatu. Bagaan kan kee ta'e gooftaa bagaan kan kee ta'e. Maqaa gooftaa Iyyesuus diinota koo mo'ee ayyaana keetiifis gooftaa kunoo har'a ga'e. Bagaan kan kee ta'e bagaan kan kee ta'e gooftaa bagaan kan kee ta'e maqaa gooftaa Iyyesuus diinota koo mo'ee ayyaana keetiifis gooftaa kunoo har'a ga'e. Rameen nama tolu baay'ee nama gammachiisu. Deebii nuti akkasii maa'inni kun. Wanta akkasii waa tokko fayyadam qabu maala mormaadhaa sun waldaadha. Kwaarii namooti. Maa'inni wanta akkana. Atiin loogoon kun loogoon an argaa jiru kun loogoo waldaa sagantaa. Garuu wanta akkasii faayidaa man qabu. Maa'inni wanta akkas godhachuun sagalee waaqayyooti yookiin sagalee waaqayyoo dhageessuudha yookaan faarfachuudha. Sagalee baasanii dubbachuudha. Kana achi akkasumara wanta faayidaa qabu qabu. Akkas jechuun jechuudha. Mana waa ergaa dabarsu tokko yoo qabu kun baay'ee. Waa tokko ergaa dabarsu yoo qabu. Kana yoo dhiisnee ma yoo dabarre wayya malee kana